Hai nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoonni loomii YouTube akkam jirtan nagaa koodha. Piraankii tokko qabadhee dhufeera yoo nu milkaa'eef asumarraan itti fufnaa turtii gaazexaa subscribe like gochuun dagatiin argadde kinoo amma biran jira sirriitti taasisaa ishee jaarsa cimaa wayii fide. Maalin cosa itteti? Kookeet nagaansiifaa baay'ee tokko. Walaabar. Ani maangoon jedhama. Obsee akkam nagaa keera. Obsee eetuu beektaa? Obsee akkamati? Haadhuman arge akka carraa loomii bira dhufe. Biyya tokko jira. Naaf jirtanii leencatu. Siif jira leenca akkamati? Kiyya bal'aa waaqayyoo maaloo sinaaf fakkeessi yaade sila akkuma wal bira geessan. Namni sinaaf fakkeenyaan si dubbisuu dhufe miti. Si maal taate si dhukkuba jedhanii maal taate? Amma fayyee jira xiqqoo utaalaa jira leencatu fayyaa. Ruuziidhaan nyaatti. Ruuziirraa immoo fagaattu wayiinti. Ishii malee maal qaban? Gaariidha. Kookee gara hojiitti deemuuf hin jira beektaa dhimma wayii tokko si gaafadha jedheen garuu firii jirtamte. Yeroon akkasiin jedhu gadhii famanaaf godhii akkanatti hin qabamne anis waa adda baafachuu waan hin barbaadeefidha. Maaliif atiif Jamaal walitti dhufeen ishee san akka midhaayyuu san adda baafachuu barbaadeen turre. Maal kolfitamu? Maqaa Jamaal na yaadachiisu. Na yaadachiisaa Jamaal. Ay dhugaadha barqoo isaan jiru maamni. Anis qoosaan qalbii Jamaal natti yaadachiisa reeti. Deemee bilbilaa irra baay'ee. Ay siiras kookee qoosaan jiru si waa adda baafachuu barbaadee tanuu siirasii keenyatti taasisa beekti. Rakkisa jirta fakkaata. Laani Jamaalii akkanumatti haasofsiisa abbaa manaa kooti. Akkuma jechuun. Loomi callisi bu'u. Kookii dhugaan qoosaarra hin jiru abibtishii jechuun walitti dhufeenya keessan hin beeku. Garuu yeroo baay'ee Jamaalillee maqaa keenyatti dha'a. Atillee Jamaal faana walitti dhufeenya sirrii akka qabdan nan beeka. Oduu isaa kana nan dhaga'anna. Ani Jamaal immoo akka YouTube irratti dubbanne isa somnee piraankiidha jenne naamna miti yoo dhugaa isaa baruu barbaadde jechuudha. Walitti dhufeenya sirrii keessa jira wal faana haasa'arra jira. Kanaafiyyuu adda baafachuun barbaade yoo walitti dhufeenya biraa qabdu ta'e ani amma deemsa koo dhaabuun barbaade. Inillee yeroo baay'ee waan afaan haasa'u maqaan kee afaan isaarraan fagaatu jechuudha. Kan keessi immoo kan dhaga'utti ammallee kan si dhukkube sababa Jamaal Minaamina kan jedhamu oduu akkasii dhaga'e. So deemsa meeqa deemuurraa nama biraatti illee gufuu ta'uurraanis asumatti dhaabuu barbaadeen yoo wanta siif isa walitti fidu yoo jiraate jechuudha. Wayilee jiru xaafi ani binni booda jala waan ta'eef xaafi. Dhugaa? Ani qofa isaa hin beeku. Maaliif Jamaalii abbaa manaa kooti godhe
ትንሽ ቀን መደባበች በርባዴ ነው no wanti tunaar sun jiru ni garuu akka jedhenetti nimne wanti yeroo baay'ee maqaa keeroo natti waamu anis immoo yani shamarra waan ta'eef maybe kana dura nama biraa jaallattee waa jaalalaa beektee yoo ta'e siif galuu danda'a jechuudha waan akkasii kanaafiyyuu karaa tokko qulqulleeffadhee deemuu waan hin barbaaduufani ani Jamaalii yeroo baay'ee yeroon gaafadhu aniif isheen obbolaadhaan naamna naan jedhee waan natti qoosuudhaaf adda baafachuu hin dandeenye ani Jamaal immoo akkuma beektu qoosaa baay'ata kanaaf se gaafadhee sarara adda baafachuu hin dandeenye maa gara kee dhufe imoon keenaaf hin baane beektaa lakkoofsa keessee fi godhe kanaaf loomii faana ta'u waa'ee keenatti odeessitee akkasidha jette jennaan itti naa dawwalii dubbisuun barbaada jedhee karaa ishee dhufe jechuudha soo erga hiriyaa taatanii fi waaqayyoo tokko sinaa taasisu baay'ee galatoomii kanaaf rakkoo hin qabne tiitii samaarra itti deebi'u habiibti qoosaa miti bar kan qoosaan jirti maa wanti nama kobalchiisu jira kookeen Rakkaasichaa hundumaatiyyuu galatoome waan dhugaa jirnatti hin ta'ee fi karaa gaarii isiniif haa ta'u kaa isin jaalala. Miira keessa baay'ee Jamaalii jechuun yaada hojii qoosaa hojjetamu malee Jamaalii bakka hiriyaa wayii immoo bakka booda nyaata waliin geenye jechuudha. Miira keessaa yaadu. Gaarii waan miira keessaa bahu miti jechuun yeroo baay'ee akkasii gargaartu naamna oduu akkasii fa'aa dhagaa sababa isaaf jechallee akka rukutamte ammallee garuu waaqayyo bakka si fayyise waan hundumaafiyyuu miidhamuu keetti baay'ee gaddee jira. Yaa namni jaalala keessa jiru tokko immoo waa'ee jaalalaa meebii nama jaalattee kana dura qabaachuu dandeessa immoo dhuguma ammayyuu kan Jamaaliin jaalachaa jiraatte immoo sii gala hiikaan jaalalaa beektaa kanaaf jedheetanuu kan nuti yuutuubii irratti baanee piraankiidha jennee fi akka beekamu waan hin barbaanneef ammallee akka jiitiitti iskaanaa isaarra jira loomii qofatu beeka atis immoo nama biraatti akka dabarsee dubbattu hin barbaadu ani piraayiveetiidha waan ta'eedhaaf jechuudha. Isa kan adda baafachuu waan hin barbaadeefidha waan hundumaa fi waaqa isaa eebbisu waan adda naa baastee fi kan keessa rakkoo hin qaban garuu adda baafachuu na fayyada yerootti karaa koo jijjiirrachuu waan hin barbaaduudhaaf jechuudha soo galateemsi guddaa isa. Waraana nyaata bakka leenjitu wayi kan hin jedhu. Maal jette? Hello? Kookii wanti nama kofalchiisu jira? Ciao bakka abiti jettanitti qoosaa irra jirta. Loomii galatoomishi ciao. Beekaan irratti cufee deebiste dawwaltee jirtu irraan kaasaa waan isheen jirtu ilaalaa. Hello. Kookee natti qoosaa jirta barani qoosaa keessa akka qoosaa jaallattu siin beekaa malakee garuu an amma siiree siyaasaa irra jira qoosaa irra jiru waan ta'eef akkasumatti kolfitu barbaadee miti kan isitti dawwala. Ati jechuun jaalattee jirta innaan kolfee deebisee kalas yaa kolfana keessaa bakka Kanaafii ani jechuun Jamaalii akkuma hundayyuu nan gargaara. Jamaal immoo akka obboleessa kootti ilaalla malee miidiyaa kanarraa nama jaalatu hin qabu jechuudha. Yaadachatti ambiishaan taate ati Jamaal jennaan waan laftee keesseef ta'e bakka kanas. Ikkoo maal
maaliif seevisii ta'a jechuun nama tokko koo akkasumaan laphee kee keessatti seevisiif hin ta'u demmoo yeroo baay'ee walitti qo'achuullee jedhi. Innis immoo maqaan kee afaan isaarraan bu'u yeroo baay'ee afaan haasa'uu kookeet naamna naan jedha. Anis xiqqoo haalli waan naaf hin mijanneefanii yuutuubii irraa fagaadhe beektaa sanii jecha badaa onlaayinii fayyadamaa irra hin jiru. Garuu yoon walitti dhufeenyi keenya isa sobaa miti kanaaf jechaadhaan amma siidee kan sittaa isaarra jiru beektaa jaalala yoo beekte immoo jaalalli qoosaa miti wanta dhugaadha waan ta'eef adda baafachuu waan hin qabu adda baafachuu waan hin barbaadeef dharooti natti kolfitu immoo ani qoosaan jiru ati qoosaarra jirta so natti dhaga'ame kanaaf sirratti cufuu qophiifama. Why can I say something in bed? No, ati kaguma jamal jala cuma ana tuga kita aja. Amma kamera keessa Bariko ani Jamalikoo akka wal barreerraa qabnee jaalala dhugaa keessa jirra. Piraankiidha jennee kan nuti achirratti dubbanneef garuu piraayiveetiidhaan qabannee deemuu barbaanne akka beekamuu barbaanne qoosaan naamnallee isa dur walitti qoosnullee kanaaf achirratti dhiisne karaa keessaa wanta wal faana qabnu dhiisne piraankiidha jenne miti garuu akka miidiyaatti bu'u waan hin barbaanneefidha kan nuti akkas jennee jechuudha. Jadi bukan tasa cerita YouTube itu ya. Malah anjaman kerja kisah kan kita injero cerita. Nama menjalan dana sosial semua mengkau cerita. Karena untuk ini kisah kan buat setelah baru ani akara media. Ini sepeda kok. Tidak jalan dana apa aja. Nere akasuna. Tinggal kali jadwal sinau. Oi suka. Caranya nyate baguma jalan terus. Okay. Ayo kesana gaariidha. Garuu nama hin dandeenye namni wal jaallatu malee yooni wal afaan jechaan waan akkasii walirraa hin siqu beektaa. Jamaal moroo baay'ee kolkeet waan jedhuudhaaf. Atis moroo baay'ee achi yuutuubii irratti illee yeroo wal faana turre baay'ee itti qoosta waan akkasii. Bergit qoosa akka jaallattu akka qoostu nan beeka. Ta'us immoo xiqqoo hinaafaa waan itti dhaga'amuudhaaf. Garuu waan hundumaafiyyuu isa dhugaa kee jechaarra jirtaan akkasii amanuudhaaf. Maaliin adda baafatu? Video la sida wali video la sitte bayet. Yaar nakkamti naamantari. Oduu video la sitte bayet sitte garsiisa akkattana isan jaalanne jechuudha. Maal godha faayishaan akkam godha? Atama waa'ee jamal jettee onnee teessee gochaa jirtakko maalodha? Bilaachaaf lubbuu ijoollee faasoo jedha Oromoo yeroo mammaakuu beektaa. Kanaafiyyuu rakkoon qabu. Kolfeetti jabaadhuuti. Kalau singkul banyak ubah siri sini terdapat dua jenis ada baby practice nak kucu dan desa ini kosa nak kucu dan desa. No, anu wanta practice miti kosa miti siri sisi kana asal jeramami. Ada bapak cuan yang berbadi fida. Ani walitti dhufeenyi keessa yeroo walitti siqotu ammatti nama biraa jaallattee jaalallee keessa natti nam tokko walitti dhufeenya garmalee qabaateetti siqumsaatiin yoon miira akkamiitu sitti dhaga'ama maal yaaddaati akka yaada keetti jechuudha. Kanaafiyyuu ani waan kun natti dhaga'ameef. Yaa inni maasirri dhugaa dubbachuufi inni sirriidhaan garuu yaada qosa malee nama keessa nama faasa humnisuma dhugaa dubbachuuf nama miidiyaa irratti hojii taphatee kolfuu nama keessa haasofsiisee hojii ittiin jedhu.
sireessinatti jechuudha. Jamaan immoo naan gargaara. Anji? Koki? Shuu mushkila. Shoon aattee immoo bishaan itti qabi. Aarte deemta ishiin. Jechuudha. Ishiin aarte deem. Qaasaatti bishaan itti qabi. Bishaan Leenca qolichaa jirti mucayyoonni. inte ati maali leenca shimma jala turte? Qaasaatti na leenca ishee waan jalaa tuqee. Maal akka qabaree waan jaalattis? Maal jechuudha taayeen? Dhamaadda wal fuuna. Maal jechuudha taayeen? Erga jaalatte jaalatte qamaa gochuu qabaree. በማልኛ በማልኛ ብራንኪ አከታቴ በርቴታ በርቴ ገሩ ኮኪ ኮልፋ ቱርቴ በር Leenca koo sittaasa hojjirtik no leenca koo qabeenya koo waan jaalala biraan qabaanneef baay'ee si galateeffadha. ጭራሽ No caalaatti piraankii si gochuu yaadeen ture garuu yeroon dhabee waan hundumaaf iyyuu piraankiidha si abiitti. Piraankii taate. Jaalallee walii miti nan sobe. boche kagaru gabbiteerti siif dhiiste siif dhiiste barteerta garu dura hoo maaliif kolfaatu dura maaliif kolfaatu Amma itti deddeebitee isheen qibnaadhaanii dhuguma irratti fakkaate. Duraa natti qoosti natti fakkaate. Dhamaa kana wal goonaa jiru. Isaan immoo dirqama irratti goote. maakkana wal goonaa irraa calqabdee jamaalitti naasayin ka maakkana wal goonaa itti isaayyuu Ammaan nekemis koona barreecha. Dhuguma jaaladhe jette koo dhuguma. eegaa kiu jettanii Kanaafuu isin yaadni kaa'u biraan cufte moo kamire? biraankii cufuufanii dura wannan jedhu ni jala baddee dhugaa tole asumaan beediyoo kana daawwadhaadha obseen biraankii ajaa'ibaa irratti daladde kookeet irratti biraankii ajaa'ibaa taatee jirti duraan inni naqaates eegzeeshin kokkofaltu garuu nu tasaggee jira obseedhaaf yanaaf miti ani biraankiin dalanne ani cawwaadha inna asumaan beediyoo kana sheer laayik gochuudhaan nu maddii dhaabbadhaadha sinin jiraan nu jajjabeessadha Shilaslas gootee dubbatti isaanii. eenyu obsee mo'an hordoftoota kiyyaa maal jettaarreen Obseedhaaf akkati hinaaf gadi qal'istee sagalee ishee haasofta waan dhugaa tokko. Ani akka ittaa sagalee kolfaa. ani gizee kofaltu naqaatesse naqaatesse innaa kookeet irratti cufeen jira kookeet yaa galatamtu obsee atis galatoomii siin jedha jabaadhaa turtii gaarii siniif haa ta'u amma beediyoo biraati walitti deebinutti turtii gaarii sinan jaaladha sinan kabaja